Adam. Easy the man of cinema hote sage and did that. The Masoda Demian. Not too much in the Bavard. Easy and a Brajita, one is your Makata. One is your Rapsisa Makata. Easy, move at the it is Timusora, the Sigalis Timusora, the city Migamali. Had a 45 a getter of almost data. Suran gets from cold veteran. Yolena Catina Savlan. Savi Masterini, then Gada Master Grupi Grupi de Catilato. Unosagari Lesibera. Is a Sierra Cisara, Sinagatera. You learn more than what is able to. I gave a down to us and I gave a Mubarak in Nekan. It is a Casa of Sablan, Aragoti Mubarak. September, but again, you know, the land said the land, see the Lanerans, the Laner. And I think you, La Ati, Mubarak Taus and Magudad, Athena Magudad, Masterin Town Magudad. You less in this in a Rapsat to Mojo Les Abigit. Siluma Serisa, Jolen Sabigini, Namaguda, Rapsar, Stefan Must. Siratif Masuk Divaka. Serapsiteva Masuk. From Masuk the Tindalanin. Tovigato, if Mountain, Hatam, Konoku, the Hatamu Barak, Abrigator of Matum. Lucky Bohati, what to contain a Jaratosia Famana, Canada Cisaru, Master Sherafuti, Canada Mubaraki, the Mibirato Konosim, the Canada Mubarak Kesaru, Master Sherafuti, Harris Burstanan, Kavadaga, what Mountain. Copilingola Street Copiling. Trombado, welcome. Amadeni hatiti Arab somte fi Oman tatu agarte إذا كان بتعرى رمو واسهما لا تغدا ولا تعمل الشيطان عمل الشيطان ما جدون ما يوسينه أكله إنتان تنام قطع بقول له إنتان تنام دربا إني وافد يوسي جري إنتان تمام فسي أنا معازم كيو أحمد دين سينجري سيربسي سبرة تاريخ أباك يربسي افتك اسمه سنتك اسمه تناقبت افتك اسمه سنتك اسمه Motokopi. One Bluravi, Motokolani, Benoni, Haraki, Kesani, Article Qualakesani, Rito Piligorati, Academy Motokuchin, Rito Piligora, and Victoria Timana. Victoria, one in a technician, to Guarapiti, Eda Mubarakitin, Muranizimale, Eda Ragia, but a Mubarak of about the Mediarati, Argamul Ramned, Mediarambule. أصلي دباك أبجدين دبي أو في قابته سبب بمالف وان هو دراء في أرب سيف وان هو دراء في ميدك أقرتي كان نملك سمينه بروهيمو دوغوري أقرتي أر دوغوري يفهم أنا أقول جلس دبي سقافته ملا كان هيك بروفكي بريدا قال سجاد أنا كيا هم بكيرو في لقاته مدي أورم هواس لقطون أنا كيا من دبي كدارا أمنا ما نكمل نمجريني كمل أنا كيا ركينه كيسابا سريعا من دبي كتنو غراس نيادو بتشوسي mana nama kisah jera, mana mubarak kisah jera, gapa jadi ada mubarak kifara ko kati bisa sanu, sinar rasija dari mubarak, bakit tidak bahas jantak ya, jadi sana kami, ubeli sih sang apa, enyum mereka enyum bernak. Dis, hamara ko. Ada mubarak malifar refamti, ada ko malifar refamti, isa juga sih anise rasa nupan, nisa rayu nupan, gasih tina dufe udana ada keti, syariah ada keti, malim maserin fude, malim maserin dupat jadi cut, mucangga sih ratu dufe mutut nakut, musuh nakut, mases tina tergi. Kuno Taufikin berat. Taufikin kuno ragar. Taufikin itu. Karena macam itu nawas itu tuh ambali. Taufik wala kau siti mah Taufik itu jelas lah. Embo. Jero akak kau Ahmadin. Anak masih tidur baca Ahmadin mal tu mal teh beta. Mana kau jerta, nak belajar tak boleh sako. Yang situ dubat deh, kerja saja. Era Honda arganjran, nak full like internet. Kanafu, Ahmadin, easy, wallahi, semua ada. Ujo lekana kadi bapa se gaba, easy, anak sendiri. Assalamualaikum. Ahmadin, muti kabar boh. Mube ati aba yo disi tendi si mujani na gubata kabu disi tendi disi tendi si tuji yo ati disi tendi le isma erga sinjani ati ufa disi namni awallo goto abaro ro kabu ro fi ado goto namni waro risun kabu be bidia harat balage amma madu ko asatani mawanjul konola ifuma techulan do sawa mucasa na engada jolle gasira na kateyi o mato kombe ko kurban namni ona mara gachisu le barbade mudi lu mano ki furate de me jiramati baka kesu mano ki asate ro fennan lai lu mara tayi ko tati garada hamu kabu abada hamu kabu ngamin jede yi furate gadi boye olem bulle mucar kano jinnan ne dunne da gadi bani ada ko ray galan si gale
haadha korraa eegalanii amma kana Ahmadiin na jala taa'ee dhaggeeffata. Amma kana Ahmadiin na jala taa'ee dhaggeeffata. Booddee immoo kan arraba fokkotaa haadha koo qabrii keessatti arrabsaa ture. Gastiirra kaa'atee namni ni oraal jedhee natti jabeessaa kun fudhatee gadi bu'e dhaggeeffadha. Fudhatee gadi bu'ee daqiiqaa lama hin geenye itti qabatuma mucaa kanatti qabanii Toofiq Dedoo jedhamu. Qabadhu waraabaa inni hin jiru. Feetu ofiisiitii keessaa baatee dhiifaman gaafattu taanaan mi'a haasuma kana keessaa galu. Maaltu sii bidee keessa galche naatu libdaanna. Waan Toofiq Dedoo keessa galchanis nitti maa wayyaa kuma. Anaaf Toofiq Ani Dedoo. saafuraana ajajaa taatee walitti gara feetu tukii gara balleessa wallahi. Ajajaa taatee amma gaala garfee abbaan dhaggeeffadhaa. Taas kabaja keessa. Ela adabaani nama guddaa qo'i mobaayil tokko dhiifama. Dhaggeeffachiisu. Adabaani Arrabni haati koo arrabamaa oolte. miidiyaa ta'uu qofan dagatanish. Arrabni haati koo arrabamaa oolte. Obboleeyyan maaki rabbi sodaadhaa isin nama islaamatiimi. Guyyaa tokko sitti himuun Toofiq guyyaa tokko sirraa dubbadheen beeku guyyaa hedduu yeroo ati arraba dheerattu. Karaa dubbanna wallahi waraana keetii wajjin kan waraana keetii wajjin garfee abbaan raalloo arku inda miidiyaa. Inda bareetiin mitbaxaa koonee maxillee halloo. Ishee garafeenti adiyan asiitu kubbaa kana walitti qabatteetu garafeenti wajjin abbaan raalloo miidiyaa Rakkoon kana. qabu atis miidiyaadhaan nagaraftaa. Maastar Eenyu akka garafaa wallaallu laallaa abdii amma Dhiifama guddaa wajjin lamaan keessan iyyuu anatu miyuutii godhee. Kuni wal kabajuun mana kooti. Lammaffaa manni kuni mana kooti. Qo'i sharaf. Lammaffaa immoo Abu Sabraddiini. Sima antee aabee Toofiq dhaggeeffadhu silaa waan hin jedhu beekaa garuu kabajni kan nama guddaa ta'u. Har'as taanaan kaleessas jecha baay'ee dubbatte riikardii. Maastar An taraa keemti akkasitti sitti hin dubbadhu. Diyyuu hin madaalu arrabnatti dubbataa turteedhaan jiraanii. Gan ati akkas dubbatte miti gadi buutee. Waan dubbatte hundarraa garuu wanti dhugaa wayii hin jiru. Amma abdiyaan kabaja kan kennuufe ulfaadhu galatoomii isa lafarraas jabaadhu siifa milkaa'u isa miidiyaas ulfaadhu siifa milkaa'u jabaadhu. Wantoota amma dubbatte mubeeni silaatuu Maastar akkasi taasawaa namni haasawaa akkasi taasawaa. Namas jaallatuuf isa kabaju. Siifi mubeellee anatti wal qixaa. Ani bar dhufee isin dura kan hin taa'u kuni. Haasaa miiraa miti ustaaz nu waliin nagaa dubbachuu dhumne miti akka namaatti waamamne as teenya miti. Maaltu sii jechuuf amma Toofiqooni taraa nama guddaatti amma dhuftee nama guddaa cinaa teessee gaatee asitti siisii jechuun hin bareeda. Habiibi mi'aati wal qabachuun bareeda. Haasaa ilmoo namaatu bantee haasaa tapha jechuudha. Tapha ijoolleen kolfisiisaa bohaarsisaa akka waraana Iraan asiin nu kaasnaa achiin nu kaasnaa. Deebiisi ilaa dhiifama guddaa wajjini ilaa amma laa dabareedhaan jaarsummaa bar umurii keenyas ganaa ta'us jaarsummaa danuu dubbadheeraan nan dhaggeeffadhas nama la wallolu. Namni tokko yeroo carraan kennamuuf dubbatee soba isaa dubbatu. Namni yeroo waa ofii himu nama wayii himatu keerii isaan himatu namatti wallole. Oo dandeetti dabala sobas maaliif dhugaa argachuuf jecha. Jaarsi immoo ooyika. Kana qofanatti maa Abu Sabraddiin natti maal tokko. Hin dubbatta'ee. Hin dubbatta'ee maaf hin dubbattu. Hin dubbattan taanaan maaf hin hirriba kodhiisee taaree carraan mubaarakii kennameera. Mubaarak amma dhumaatti haasa'ee ragaa isaa dhiyeeffatee waan dubbatu hundaa ala fixee ka'u Abu Sabraddiintu mana kana bansiisa waan ta'eef isaan immoo itti fufanii yaada fuudhu jechuudha. Abu Sabraddiin addeebi'aatii Mubaarak yoos dubbadhettan malee namni kama wana dabalatee maayikii irraan kaafannu. Itti fufu Mubaarak. Ishii qoonni waan tokko hin jaa jara keenya wal kabajuu asumarraa barachuu qabna walii obsu. Ilmi dhiiraa gaafa aarii isaa qabachuu danda'uu dandisaa dhiirummaan isaa beekama jara keenya. Isin hiriyaadha warra kalee osoo wajjin nyaate miidiyaa gubbaa jirra. Nama nu caalaa haasawaa beekuutu jira beek. Yeroo kanatti yoo deemnee quraana qaraanii zikirii goone caalaa haasawaa dheeraa haasawuu fi miti. Akka diinummaa wal himachuu hin deemne. Hundinuu obboleeyyan isin hundinuu obboleeyyani. Ammoo akka wal hin taajjabne wal kabajuu dhabnee wal dhaggeeffachuu dhabnee obsaan wal dhaggeeffachuu. Yoo dandeessanii naa galtaa. Oraaliin nama barbaada. Oraaliin mana kana oraaliin naa galchi maaliif Toofiq achi keessa taa'ee akkasitti na arrabsaa na xiqqeessaa ture. Mubaarikooni akkasitti na himataa akkasitti miira keessa galtee dubbataa jirta taanaani waan hin dubbadhe irratti an deebisiin deebisaa kan na arrabsaa ture Toofiq miti kan ol seene. Yoo dhuguma seerri jaarsummaa eegamu ta'e oraaliin ol naa galchaa oraalis dhufee na bira taa'u waan inni dubbatutu jira waan ta'eedhaaf. Ishii maastar waan tokko si kadhadha maastar. Wallaahi miti si wajjin
abbaa fedhe hojii yoo ta'e mucaan kun ol galee haadha koo akka sana arrabsee ka'e gasti angalarra najasni kun hin galu yoo malqiyaa ilaa yoo malqiyaama duniyaa irratti miti akiraara fuuldura rabbii tol argina mucaa kanaan utuu wal bira jiraanne biyya tokko jiraanne anu nan beeka irraan kafaladha yoon jiraadde mucaa kana irraa numan kafala gumaa haadha kooti dhageessanii amma immoo nama haadha koo akkasitti arrabse amma ustaaze amma maaliif nu asasitti jiran dabareedhaan kentanii fixadhu laal bara amma maali beetanii oromoon keettu qorii harka kaaniin dhiisan ni alootii jiran bina harka kaaniin dhiisan dura wal kabajuutu dursa yoo waliif hin qabamne yoo naaf hin qabamne isin maal gochuuf hin ta'a gaas gubbara gasti isin dura yoo aniin kun isinitti mul'anne mubarak waan tokko gaafadha mubee Afuutu lillaa iqirtaa ani dubbadhu master qoy sittin deebi'aati. Amma jala sin jalaan dubbadhu itti fufaa dhiifama. Viidiyoo keessan banadhaas deebi'aati. Hundi kan keenya viidiyoo banannee dubbanna itti fufaa. Obsi ayyee. Nam tokko maayikii banatti naaf. Mubee. Maayikii banadhu. Naaf hin qabamtu mubee. Nan qabama garuu namni na dhagoo qaba malee. Dhagee. Ani yaada keenya ibsata. waa tokko hin dubbadhaan boo'ee si madheera iyyee si madheera kadhadhee si madheera jara keenya nan beeka dheengadda si madheera Isaa jechuun nama zaman ammaatiin godhaadha madaan qabaa jedhee citee haadha kootiitti madhee rabbii sodaadha ana waan barbaaddan godhaa biyya duniyaarran jira adaraa haadha koo dakkaamaa goonnii kooti hin dandeenye hin danda'u Isaa haadha koo na jalaan tuqinaa jedhee rabbiin kadhadhee amantii jaraa hundaan amantii qabdanuun jedhee kadhadhee itti caalee garuu wanni na gubee namni kuni nama na kabaju akkam beekutti nama wajjin nyaannee dhunne namni wajjin nyaannee dhunne ana biratti natti jabaata duris gaafa nasliidhaanis namoota adda addaatiin wal lolu hadheessii yaani baqa arraba fayyadamee minaamni inuma himannaadhuma malee arraba fayyadamee galaan jedhe boonis wal argina gatiteef nama kana akkam beekutti nama na kabaju nama na jaallatu tan beekaan akkam beekutti jechuudha anis immoo akkasuma duubaa waan qabu waan jaallannaan jaalladhee jibbeenaan jibbeera irraan fagaadhaan nama wal kabajnu tan beekaan ilmaa iyyuu dhaqee daffareeyyuu isa kunnaa qophaa'ee sittan badee cufii mana kana mammazzeen ana biratti siin jedhe ani hamiin beeku laan kunoo mammazzeen nama galatanaa walee miti mammazzeen ana biratti siin jedhe ragaan kiyaana garuu amma inta waa maastar sharafuddin cufii mana booddee mana banadhu innumna mammazzeen bakka itti birrii 50 hatte siifa himu jedheenuu dubbadhe maaliif mammazzeenii meera gatiin ta'eef amma ijoollee akkanatti deeqaa 20 dhannee 15 20 dhannee guruppii keessatti taasifamne ol deebinee eenyu akka dhaamuu qabuuf akkamitti akka dhaamuu qabu akkuma dhageessan jechuudha. Booddee ilaallaa giraa qanyi minaamin waan dubbatame argitaniittu. Amma ijoolleen kun ol baate eessan jira ammas gargaarsa jira. Gargaarsa jiraan dhaqe. Wallaahi gargaarsicha yoo dhaquun barbaanne isa rabbiin kun argu. Arrabbiif jecha nanne isa dhaa kana lafa. Maal rabbii waa somna. Wallaahi rabbiif jecha nanne warabbal kaaba. Sidi galee birii kuma fudhan kennee ijoollee illee kennisiisee maqaa kootiin ijoollee hedduu hirmaattee birrii kashii galchite isa haalliqii biyya kana keessa warri jiran kottuu fudhu jedhanii birrii meeqa kan galche na taajjabu ijoolleen galchaa olee miira keessa jiraanis hin giddisiisu jedhanii isee indoomaa dhufuun barbaade ture. Booddee daqiiqaa 15 guruppii keessatti mari'annee deebina jedhee ijoolleen kun yeroo deebitu wallaahi an atta deebiti seene maastar maqaa kee taasaa maara naan jedhee intinaan Ahmadiin kun ootila. Maqaa kee taasaa maara si arrabsuuf ijoolleen kottu naan jedhee naan bilbila isaatiin waraabe. Booda deemamee yeroo deebi'anii dhufanu wattaaddaroonni. Illim jedhanii miidiyaa irraa badanii akkuma gara isaatii tokko deebi'anii yeroo dhufanu haadha mubaarak akkana maaloodha arrabni an danda'ee amma saadha koo qabriittiin arrabsu. Arri duniyaadhaa boraa firaadha silaa isiin ofirraan dubbattu ofirraan falmattu. Fuuluma rabbii irratti gaafatatti garuu isii waan taane ana isa duniyaa jiru guba taana malee. Sinee galee dubbiin koo kana. Siishi galatoomii mubeeqii. Gadheera. Tole. Gadheera dubbachuu hin danda'u. Tole. Abdii. Jira. Alfaa jirtaa? Ayyee. Irratti dhaggeeffadhu alfaati illee tarii
ilma namaati nuti inshallah saddi taanee dubbanna. Toofiq ammoo hadaraa rabbiiti waan tokkoon dubbatanii maayikilleen banatanii akka dubbiin qabbanootu barbaanna waan ta'eef. Mee wanti akkana jee abdii mubaarak akkas jee dhageeffatteemi? Amma gaa deebisaa inni kan nu maastarii mitiire? Amma dabaree maastarii. Ishee itti deemne abdii. Baay'ee Sharafuddin. Okay, obboleewwan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaada jalqabaa kaasee utuu ka'ee gaarii ture waan jirullee qulqullinaanii utuun isinii fi qilleensaa deemee gaarii ture garuu yeroo natti fudhata gaafii namni na gaafatu irratti yaada kennuu barbaada gaafii gaafatamerraa jechuudha fakkeenyaaf waa'ee birrii 50,000 jedhamu beeni daarii tuqee tokkoffaa dhimmichi isa ilaallatu lammaffaa qaamni waan sana wajjiniin dubbatillee jechuudha ilaaf ilaalmee fedhaaniin itti himee har'a ani waan sana hojjechuun kan hojii Ramadaanaatiin duratti gaafan sana isa hojjedhusi dhugaan isiinti mukana ragaadhaan nu mirkaneessi yoo jettan viidiyoo isinii banaa namni 800 sila teessanii na jalatti dhaggeeffataa turtanii masjida tokko ana rafaa jiru natti bilbilanii Sheeyaa Qubiin jedhama Jarman irraan bilbilaan jedhani tole maal ajajamuun jedhani sagantaa Ramadaanaati amma booda waa'ee masjidaa engaddaa masjida diduu gargaarsisii achirratti dhaabeen jira jedheenaan akkas miti jedhanii irra deddeebiin sagalee dhaggeeffataa turtanii waraabbattaniitu jedhee tayyaada achi na kadhatanii dhiisuu dinnaan annusin viidiyoo naa baneettanii wannan ooraaniin barbaadeef tokko ani arrataarra waan deebisuuf osoo hin taane viidiyoo sanallee viidiyoo waliin haasofne yookiin riikardii waliin haasofne sana isaafaniin erge guruppii irratti jaraafaniin iyyii mee guruppii irratti wannan ergeef gastii korratti waamee ka'e wajjiniin mari'adhee keetanii guruppii irratti erge achiin geenye sirriitti na dhaggeeffadhaa waan kana isinii banuu hin danda'a dhaqee waraabee dhaqii waraabinaan jedhan har'an qaqqabu gara fuulduraatti sagantaa qabannee deemna maal rakkoo qaba jennaanii yoo rabbi jedhee isa gara fuulduraa miti ammuma barbaanne maaliif waan eebbifamaaru jira naan jedhani amma an sagantaan qaba sagantaa biraan deema kanaaf sagantaa kana hojjechuu waan hin qabuufi amma kee deemuu hin danda'u jennaan na kadhatani baay'ee na kadhatani ani ilma namaati amma sagalee isinii bannaan dhaggeeffachuu dandeessu ani ilma namaati kadhatamii immoo kana achi na yeellaa isa borillee riikardiin kun isaanis limbanuu anillee nan bana miti nama yeellaa isa kana achi kadhatamu jedhan akka isaanitti kadhatan ana beeka hayya akkas ta'e jedheen ilaa amma yookaan amma deemuu ta'e jedheen tokkoffaa kaameraamaaniin illee birrii kaffaleen fuudhee deemaa jarrillee dura bu'anii qophaa'anii meeshaa qopheeffachuu barbaachisaa akkasuma immoo makiinaan illee gaafa guyyaa akkanaa bakka kanaa deemna jedhee yoo dura bu'eetti madde qarshii bicuudhaan nu geessuu danda'a amma garuu qarshii xiqqoodhaan hin deemanu ganama anaaf jedhanii bahanii galgala deebi'anii wajjin hin galu hamma nu viidiyoo sana waraabnee sagantaa sana xumurrutti inuma dhaabatu hin beeku namni kamiyyuu immoo makiinaan yeroo deemu kontiraatuma qabadheen deema yoo fagoo ta'e 40,000 hin deema 50,000 hin deema yoo dhiyoo ta'e 30,000 20,000 hin deema jennaan dawwalee isaanuma biratti gaafadhee kaameraas fudhee makiinaa birrii 30,000 nu gaafata kaameraanis immoo ijoolleen birrii barbaadde akkam goona jennaan waan akka kanaa dhiisi jedhan irra deddeebi'anii silallee ijoollee dhaggeeffachiiseera waan akka kanaa anatu kun dirqama kaas kun siluma dirqama jedhani xaayiroon kun illee dhaggeeffataa ture kun siluma dirqama waan ta'uu qabu kakunnaan jennaananii egaa arga akkas jettan isin sawabichaatti ta'u jedheen makiinaa 30,000 kennee fi kaameraamaanii fuulduruma isaaniitti waamee kaameraamaanii kootis fuudhee deeme isaafis birrii kenne achitti ijoollee illee jechuudha shofeerii naaf fuudhee deeme illee laaqanaaf feeree bakka akkasitti ijoolleen kaawwakabee yoo bicate gara qarshii 45,000tti baaseen akkasii sagantaa sana fuudhee galee immoo sanaan marga mana gahee wallaayee guyyaa sanas aarsaa godhee waa tokko ani birrii tokko akkan barbaadu jedhela sagalee kan kootti meeraan mana rabbiiti waan ta'eef sawaamni isaa nagaa jedhee jechuudha. Yoo baninaan jettan immoo isiniifan hin banala waan an dubbadhe kana hin dhaggeeffattu jechuudha. Asirratti wannan fayyadameen jiru. Kanaan durallee akkaan gargaarsa garaagaraa tola deemu obbolaawwan kan gojarra kaal jiryaa akka xaayiroo guyyaa tokko waan akkana kanaallee nama baay'eedha qoodeen jiraani. Ayi kiisiidha baasuun hin qabdu ati waan masjidaa bahu koreen fakkeenyaaf waan tokko yoo baasu
waanuma hojii sanarraa baasa waan masjiida sanaa ba'u tiraanspoortii barbaachisu waan jedhu just mari'annee makaanii anillee yaada kana jiraa qoode ishinaan jedhani. Yeroo kana dubbannu maal jenne ilaa wannan isinii gochuu danda'u abbaa kun jedheen viidiyoo dhaqeen isinii waraabaa fideen bareechee isinii maxxansaa akkaawuntii keessan nan maxxansaa kanarraa kanaaf immoo sagantaa laayivii gonkumaa hin danda'u jennaan itti mee jechuudha bareechee jala irra deddeebi'ee himee jechuudha xaayiroon kun sagalee kana dhaggeeffatee ture sila irra deddeebi'ee itti meennaan hayyee amma ka'ii deemi wanni sun homaa rakkoon qabu amma ka'ii deemi viidiyoocha nu waraabii naan jedhan tole jedhee dhaqee waraabee wallaahi akka kana biraan tursinee seentiin dheeressaaraa dhiifama fidee guyyaa tokko keessa guyyaa lama keessa jabaadhee ediitii godhee silallee mana mubaarikootti obboleessi koo amma akkasitti natti dubbatu donno informationii hin qabu waan hin qabne irraa dubbataara waan ta'eef an rakkoon qabu ittiin barbaadu ani akka an viidiyoo sana hin gadhiifnetti illee hubateetiin illee kan dubbataa ture jechuudha akkan viidiyoo sana gadhiisuu dedeetti an guyyaa sadiin bulchine raamadaanii bor yeroo viidiyoo sana gadhiisee jechuudha kara tiiktookiitiin kara feesbuukiitiin irra deebiidhaan kara tiiktookiitiin akkasitti gadhiisee yoo bicate nama kuma hedduu bira ga'e qabee jechuudha. Wallahi viidiyoon suni akka inni waraabeyyuu jechuudha koree tokko naasofsiisee bifa ajaa'ibaatiin hojjedheen gadhiise. Nama kan biraa caalaayyuu kan nagalateeffatu an eegaa ture jara sana. An hin beeku turanii raamadaana guyyaa 7 moo 10tti sagantaa laayivii seegaa jirra naan jedhani. Ma sagantaa laayivii akkan isin hin qabne gidduu kan akkan sagantaa akkan hin qaqqabne isinitti meera hin qaqqabu gonkumaan jedheen. Maal naan jedhan deebisanii isaanumti sagantaa laayivii kan hin taane akkamitti birriin kun baha naan jennaan maal abbaa koo kunoo akkasiin isiniin jedhe isinii laayiviin hin danda'u akkan jedhee isinitti gaafa dhageessaniittu miti maan jedheen laala akkasii miti viidiyoo waraabiin jenne naan jedhan hin jenne ergasiin jettanii annama miidiyaati waan hin hojjedhu ragaa wajjin hin deemaa jedheen ragicha fidee viidiyoocha sagalee isaanii riikardii ergeef sanaan booda xaxxi jedhan jecha tokko lammaffaan ittiin dubbanne xaxxi jedhan. Anammas ragaa kan hunduma isaanii fiduu hin danda'a jechuudha. Akkasitti wanni kun ta'ee obbolaawwan kan ammallee akkasuma waan kana riikardiidha nama kamiyyuu isinii erguu nan danda'a. Kun ta'ee ragaa waan kanaan wal qabatee wannan keessa deemeef hin qaba wantu ifa ta'uu qabu jira jedheetanii yaada'anii akka namaan mootummaan kiisii kan kooti tiraanspoortiisa danda'eetu makiinaa qabaadhe makiinaa kootiin nan deema. Utuun just karaa dhiyoo ta'e mootorii kootiin nan deema. Wantoonni hojii sanaaf barbaachisu immoo eeyyan baay'isiiseera. Kun immoo yoo isin badii dheettee natti murtan nan fudhadha. Hayyee lammaffaa immoo waan kanaan wal qabatee mucaamaan mazzeen jedhamu irra deddeebiidhaan na arrabsaa ture. Intalli siifan jedhamtu irra deddeebiidhaan jecha hin taane dudubbataa sagalee ergaa balleessaa keessaan illee dudubbataa turte. Siifan mubee biraa gadi hin baatu. Siifan kamaal kan jedhamtu. Maammazzeen mana isaas banatee waan kanarraa na arrabsaa ture. Wanni kun wannan salaatti galateeffatamuu qabu hin qaqqabu jechuu kan gootu badii ta'e kan jazaakumullah dheetu manni se'anii bootaatti hin kennine kaleessallee jechuudha na arrabsaa olee deebi'ee maal jedha kaleessa arreeroon nufu famasii jimma maal taate adda mucaa dhukkubsatu achii dhiiste akkamii isa godina biraa isa aanaa biraa dhattee gargaara abdii raggaasaadha kan nu dhannee gargaarre koomintii wayiillee nan barreesse viidiyoo kanarratti jechuudha. Abdii kan deemnee fi abdiin akkasii abdiin haalli keessa jiru sodaachisaa waan ta'eef deemne malee waa muslimaa wayii miti waa ganda biraa ta'e fooloo qabaatee furdatee gabbatee fi miti kan keelle raamadaanii baanaan siin hojjedha jedheen jiraan jedhe mucaa adda gargaaramaa jiru kana isas himuudhaan ragaan qaba isinii fiduu hin danda'a yeroo natti bilbilamu raamadaan naa ba'u jedheeraan. Innaa kan abdii gidduu kanaan dhalatee du'aa jira jedhamee nutti himnamnaan deemnee bakka erga deemnee kan hojjenne kanaan silaa galateeffatamuu kan qabnu deebinee mucaan kun mataa ganna deebisee narraa arrabsaa oole. Hanga waan an nyaadhu hanga waan an uffadhu dubbataa oole. Yeroo inni dhufu hin aarre hin mufanne ol galcheen mana kan kootti mubeenis miidiyaa irra jira idoon hin dhagaataa yookiin hin nageenye ta'a. Ol galcheen akka namaatti haasofsiisuu jalqabe yeroo haasofsiisu jechuun inni dubbatu hin sardamaa hin bareedu nama baay'eetu dhaggeeffataa ture. Obboleessa koo hin aarinii akkasii miti na hubadhu jedha. Haasaa dhaqee birrii masgiidaa nyaatte yoo birrii yoo maan hin taane birricha deebifta yoo hadha dhuftee mucaa sanan gargaarre jedha. Ilaa argitee gargaarsicha akka gidduu wayinatti godha si galee. Ani immoo gargaarsa jechuudha gara fuulduraattis kaleessas gargaaraa hin dhufne gara fuulduraattis utuu namni asirratti jechuudha mataa kan koo gad deebisee sagal jechuudha haadha koo abbaa koo qabrii fide irra deemaa oolee maraatee dadhabee dhiisa malee yookiin fuuldura rabbiitti deemnee wal gaafanna malee namni tokko dirqama irratti gochuus hin danda'u hin godhusi. An sa'aatiin qabuu fi yeroon qaburraa fayyadamee akka nama kamiyyuu miidiyaa kun waan hin taaneen hin fayyadamu kayriitti nan hojjedha hanga hin qaqqabeen hanga hin danda'u immoo qaqqabuuf nan yaalaan. Kanarraa kan hafe dirqama irratti godhee akkasitti yeroo viidiyoon irratti waraabee suuraa koorra suuraa abdii irratti eegsii kaa'amee jechuudha.
Koomintiin achirra barreessee dabarfadhee walumaa galatti abdii Toofiqoon dedoodha. Xaayiroon dedoodha. Toofiqoon hin gadana argaa ture masgiida maalii irratti masgiida diroo irratti halkan laayivii irra taa'ee jechuudha. Ofii kan kootii basa sagantaa sana birriin miiliyoonii tokko nuuf hin bicuu miti jedhee tan sheekotii kadhee utuu jarri jechuudhallee waan infoormeeshinii kanaan qabanu. Deemnee viidiyoo tokko waraabnee haga argaanu jennee akkasitti cinqabnee sagantaa sana qopheessinee birrii miiliyoonii tokko tuqaa jaachi funaaname jechuudha. Kun dedoodha masgiinni kan taasifame. Gaafa sanallee wanti gandi sun maal akka ta'e maqaa isaa yoo mataa koo keessa dhufee miti. Har'a dhukkubsataan kun dedoo ta'ennaan dhaxxanii saganda biraa gargaartanii jechoota hin taane fidamee akkasitti dubbatama. Maaliin godhe kaayaa obbolaawwan kan koo ijoollee kana jala ta'anii hordoftoonni kan koo dhaggeeffatan hinaaru. Hinaaruu hin jinaa'u bakka mana mabbanatanii hundi jala qoyaa walitti qabeetan jala mariisisuu fanaan. Yeroo baay'ee nama arrabsu waan arge maaliin godha. Yoo mubee arrabsaa jiraate dura bu'een itti siqa baay'eedhaan malaan yoo nama kana dhiisi tish jedhee ittuu itti caala waan ta'e jennaan maaliin godha itti siqeetan malaan qabadha nama kana dura. Malaan qabeen sanaan booda immoo yeroo haadha nama abbaa namaa dhufu ishee obboleessa kan koo haati koo akka jirti wallaahi isa rahmaan nagaa soomni kun ragaa natti ba'u ijoollee danuullee kunoo amma ol baanii ragaa ba'uu danda'u silallee bahaa turan kan jarri nan beenne kan hin beenne keessa ileen isaa akkasin ta'uun jedha. Nama tokkichaan arrabsee itti mufachiisuu caalaa suutaan itti siqee ofitti buteetanii nama kana kallattii irra buusa jechuudha. Haasaa amma baname ittiin dhufa. Haasaan amma baname namichi sun akkasitti yeroo inni deemu ijoolleen kun miira keessaa roganoo lammaffaa mana banadheen galgala akkuma masgiidaa dhufeen achuma mana banadheen hin gadda gargaarsarran ture already bakka akkuma taphadhee seenee ka'ee raayyaa dhaggeeffataa jiru ijoolleen dhufanii koomintii akkan arraffamaa runatti himnaan ol seenaa meedhee seensisee maaliin jedhe mee warri dhugaa barbaaddan kottaan jedhe amma viidiyoon irraa cite miti ani immoo guutuun isaa jira yoo barbaachisaa ta'e jechuudha garuu bakki qumna gara an dubbadhee utuun nagaaminiyyi bakki ani ijoollee kolfisiisaa waa bu'aarsaa tan itti maan amma fakkeenyaaf haasaa ammaa keessaa maaltu ija qabame miyaan haasaan kolfaa taphachiisaa dubbadhe maaliin jedhe isin loltoota cimoodha loltoota haqaati nageenyaaf yoo barbaadamtan Israa'elii fi Ameerikaa Iraaniin araarsuu dandeessu jedheetanii kolfisiisaa tan dubbadheen haasaa kan koo ijoo garuu achirratti an fudhadhe kottaa gara waasaappii deemnee mari'annee dubbannee dhugaa jiru bartanii jedheetanii fudhee deeme maaliin godhe. Waa tokko dubbanne obboleessa koo Ooraan Mucaa jedhamu sana tol baastanii viidiyootti amma isin dhageessisuu jedhaa jiru kana qofan itti ergeennaan viidiyootti qofa dhaggeeffate mucaan. Viidiyootti sana qofa dhaggeeffate sanaan booda addaan baanee miidiyaa irras feesbuukii irras tiiktookii irras hin seennee isa mootorii oofaaru jechuudha. Eenyus natti bilbile obboleessi kan koo abdiin kun natti bilbile. Abdiin muti yeroo kaasa ragaa ba'uu danda'a. Natti bilbilee mindinnu maanni miidiyaa deemaa roona maanni maaltu deemaa jedhe jabaadheen ofii mana galee achumaan laayivii seenee jechuudha. Anis mubeen fakkeenyaaf yeroo nuuf immoo seenu ijoolleen maallaan jedhu mubeen kana ta'e ijoollee ol galchee jara siifan ol galchee jara Toofiq ol galchee maal ta'e akkas ta'e waa'ee gargaarsaati wanti inni waa baay'ee dubbate mubeen hin dubbatu. Waasaappiidhaan meseenjeraan sagalee naa qabee ture. Ani immoo sagalee naa qabe irratti tolee obboleessa koo jedhee laayivis cufee bageen bahe miseejii illee barreessee fi waa'ee 50 jedhu sanaan wal qabate akkanatti bahe barreechi jedhee illee barreesseeraaf. Inna mubeen akkamitti gidduu kanaan kana dubbata utuma waa argee utuma waa dhaga'ee akkamitti hin dubbatu lakkii jedhee tanan irraa mormaa ture ammoo naatti choo hin argine asirratti badii kiyaasirraa onaan jettan annan fudhadha. Arraba immoo arrabaan hin deebisu bakka hin arrabsi tokkollee hin jiru ragaallee ittiin qabdu utuma immoo arrabsu utuma maal ta'e immoo hin arrabsu san tarii utuma wal beeknu wal wallaallee ta'a hin arrabsu si'aani fixeera dubbii kan koo yaada dabalataa yoo barbaaddan an jira isin dhaggeeffataa an jira. Jira. Yaada gara lamaanuu dhaggeeffannee jirramti. Dhaggeeffanneerra. Taayiroo meetii kan kee qabaddu taayiroo kee dhiifamaa banaa jira maayikiin kee. Alfaa. Ustaaz. Booyee. Yoon diqqoo sagalee na waamtanii sin jala waachuu dide hirribanna fudhatee alfaan jira bakka koo. Lakki. Asirratti nuyi jira. Abdii gabaabsiin baana. Lafti ramadaanaa. Jarri lachuu. Inkees jedheetan. Namaatti waamamee dhufeetan isin naasisin dhaggeeffadhee isinti dubbadhe malee hin baanaa atillee dadhabdeettaa hin baanaa gabaabsaa dubbii kan. Abdii dubbadhu mee. Dubbiin kuni balkiidha Abu Sabraddiin baay'ee bal'aa jechuudha. Garuu nuti hin gabaabsine mubeenii fi maastarii wajjin nyaatanii wajjin dhuganiiru. Akkii dubbanne yoo ta'e Mubarak ala biyya dhufu maastar
miila Mubaarak jala taa'ee qaama biraan deemu wallaahi hoteela inni qabate. Ani gaala sirriidhumatti waa himala. Ani garaa nan deemu hiriyoonni koo wal lolanuu lamaanuu ana hiriyaadha. Mubaarak iddootti Sharafuddin haadha isaa arrabse hin qabu ragaa. Garuu nama haadha Mubaarak arrabse gastiirra kaa'ateera Sharafuddin. Haadha Mubaarak arrabsaa ture gurbaan suni. Anillee nageenya nagarree Mubaarak immoo himataara. Sharafuddin immoo maaliif ani hanqina mul'ate ni maara maaliifi garagareetti gallee mari'annaa waatsaappii dhagnee waraanna siina dhukaasu jedhee hanqinni jiru tokko achi gara Mubaarakiin immoo gastiirra ijoollee kaa'ee Mubaarak Sharafuddiniin jechoota ta'an jechisiisaa tureera. Dhugaa dubbi qabatamaa ta'ee soba ta'ee dhugaa ta'ee hin beeku. Waa'ee qarshii amma inni himaa jiru wal qabatee. TikTokiin koo waarningii natti kennaa jiran beeku. Waarningii yoo inaa kennaara. Footoo kee cufi viidiyoo. Suuraa waan. Warri Toofiq hin bu'u jettanii iyyaattan bu'aan jiru Toofiq. Toofiq obsi. Kan bu'aan jiru. Obsi Toofiq. Gamoo Mubaarakiin Mubaarak hin haara waa'ee haadhaati. Haadha irratti namni hin dhiisu eenyuunu hin ajjeesallee malee jechuudha. Isa aaree ta'ee hin beeku mana isaatti ijoolleen dubbataa turaniiru waa'ee Sharafuddinii. Garuu akka hiriyaatti rakkoo jiru lama ta'anii hiikkachuu hin danda'u ture. Mubaarak kootummaadhaan natti fakkaatan inni dhaqee cufi mana kana jedheen. Anaanis naan jedha Mubaarak waa jiraate. Because nuti hiriyaadha waan ta'eef waan Mubaarak naan jedhe nan fudhaa waan Sharafuddin naan jedhe nan fudhaa akka kootummaatti dhaqee mana cufii jedhee natti fakkaata. Sharafuddin immoo inni naaree eenyu maqaa isaa waamtan ishee Maammazeen yoo dhuftee gurbaa kanan gargaarree qarshii sanaan deebista kun jechoota jedhamu hin qabnedha amma fakkeenyaaf jechoota kabaja namaa tuqanudha anatu naan jedhamee achumatti hin deebii kennaafam maaliifi namni deeggarsa deeggaru kabajaa wal jaallatee waliif amanamee jaalalumaan wajjin deema waan ta'eef jechuudha. So akka hanqinaatti kanan fudhe jara lamaan irraa kana ajandaan waa'ee biraa Maammeen Fayyisala dubbataa turan Toofiq Dedoo kun sila dubbataa turani ajandaa baay'ee bal'aadha. Dhimmichi sirriitti namni hunduu yaadatti kennachuu barbaada waan ta'eef kan jara kan Mubaarakii fi kan Sharafuddin waan isaan wal irratti bu'an jechattii Sharafuddin himee fi Mubaarak himate lamaan adda baafnee kan jaraa kana cufnee sagantaa itti yoo qabanne kan jara kanaa qofa yoo furre obboloota kana ustaas. Akkas ilaalla dhimminuu dhimma lama. Dhimmi birricha masgiidaa maarreedhaa inni dhimma biraati. Dhimmi jarritti Mubaarak illee itti aare immoo dhimma isaa irratti qabdi. Akkas. So dhimmi waa'ee masgiidaatii hojii wal qabatu maastarii illee Sharafuddiinis jira. Inni illee ragaa qaba. Jarri kaan illee yoo barbaachisaa ta'e ragaa qabuu danda'a. Suni dhimma kophaatti haasawamee dhumuudha. Jarri obboleeyyan lameen ammoo irratti walitti mufatanii irratti walitti aaranii nama gartee dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiitan bulanii jaanii namni addunyaa tanarra jiru bineensinuu ilmu gartee haati waan feete yoo taate haadha namni obsuu danda'u hin jiru nama immoo gartee qabrii jiru akhiraa jiru gaafa namni haadha kee tuqe immoo iddoo ulfaata Mubaarak illeen gartee bakka itti inni miira keessa galu bakka sanii bakka cinaachi dadhabaa isaati haati yoo taate jechuudha inni dhugaa sanii. Gastiin asii Mubaarak biraas amma akka himataa jiru maastaris jara akkasiifan jara akka abaluutu gastii Mubaarak bira turedha. Mana agartee maastaris ammoo nama silaa agartee haadha Mubaarakiin arrabsuutu isa bira ture. Akkasuma miti abdii wanta gongoroo baadha. Dubbiin akkasuma waan dinqii immoo bar wallahi haati Mubaarakis haati Sharafuddiinis gandaa akiraa jiru bar rabbi caffee jannataa keessa isaanaa cibsu. Kan addunyaarraa hin qabanu bar lachuu waan dinqii garuu Sharafuddin akkuma inni dhukkubsatu Mubaarakis dhukkubsata haadha isaatiif. Sinii galee gama lamaaniinuu Sharafuddiinis homaan jenneeni Mubaarakis homaan jenneen akkuma sila waraana garee jedhame warruma gastiiraati dubbiin garasi ustaas. Ishee wanni Mubii gaafatan. Gaafiinsi gaafatu maastar naa obsita. Gaafiinsi gaafachuufani maastar maayikii banaddo. Dhimmichaati garagareedhaa akka deemamee gareetti wal mareenye suni dhimma waa'ee maaliiti? Wanni Mubaarak illee balleesse sanatti fakkaata.
Tokkoffaa zannii baduusaa isa laggeeffadha. Ilaa ani yeroon isinitti dubbadhu isa rabbina argu qofan dubbadha. Amma yeroo isa rabbina argu yoon dubbadhe ani isinitti dhugaa'uma jirtu lafa kaa'aa jechuudha. Garuu waan mubii aarsuu hin qabne. Ani amma achirratti wannan gara sanatti geessee wallaahi soomni kun narraa hin qeebalamin jechuudha. Wallaahi jennaan gaadha. Wallaahi nama islaamatti. Mubee arrabsaa. Mubeen akkas nu godhe mubeen kana ta'e ijoolleen illee ol ba'anii ammallee kakataa turan. Ani wanni an tokkitti maqaallee mubee tokko tuqee hin jiru. Garuu maaliin jedhan ilaa dhugaan jirtu kana. Dhugaarra dhaabbannee immoo ilaa ammas immoo isinitti himaan dhugaarra dhaabbadhee ijoollee an achirratti waame qofa osoo hin taane namni na dhagaa jiru kun hundisaayyuu loltuudha dhugaadhaaf. Bakka nama dhugaa barbaadu taanaan ammas hin lolu gara fuulduraattis hin lolu yeroo hin jedhu dhugaa sanarra dhaabbatee namni kamiyyuu falmuu qaba jechuudha. Anillee mubeedhaaf dhugaa isaarra dhaabbadhee falmuu qaba obboleessa kooti. Just innillee naa falmuu qaba. Haasaa madda hin qabneen gastii irratti immoo dhufee gargaarsaa akkas godhaaraa haasaa kushuroo jechuudha. Namni dhugee machaa isa gaafa fayyaa haasaa jedhanu jechuudha. Maanni jechootaan isarraa hin eegne baay'eetu ta'a ture. Akkas gargaaraa akkaawuntii ofii irratti maal ta'e minaamin. Isa namni natti ergee itti kenneetan isa gara fuulduraa kan gargaaruu barbaaduuf immoo akkaawuntii kee himennaan namni himennaan gargaaraa jira. Kun rakkoon qabu waan fooyya'uu qabu fooyyessi jedhames yeroo nagaas namatti himama yeroo yoommoo waliin waan fooyya'uu ta'e fooyya'aa yoo waan fayyoo hin dandeenye immoo koontiines waan itti fufuu danda'udha jechuudha. So ani ajandaanumti an tokkoffaa immoo dheengadda wanti waa'ee masjidaa keessa fidamee girriin uumamee kaleessa miiliyoona tokko kabajee hunda jaraa walitti fidee gaafa ji'a tokko kuma 700 jaarra jiru kan hin dubbatamne har'a kaan. Yoon akka waan inaaffaa qabu wayii mul'ata beektaa sii galee. Mubeenumti kan ragaa tokko hin qabne abaluutu akkas jedhe jennaanii si arrabsaaru jedhan jedhee silaa haasaa keessa dhageessaniitti yoo ta'e jedhaniin an akkamitti inni ana obboleessa isaatti dubbatan. Tole ayyee dhageenyeera sirraa galatoome. Alfaa maayikii bena dhume al tokko. Ayyee. Haasoo gamaa gamanaa dhaggeeffatu jettami? Dhaggeeffannu ustaas. Maal hubattu mee? Akki nu hubadhe hanga kootti ijoolleen kun lamaan isa dhugaa rabbii wal jaallatus wal kabajusi. Garuu wanta irraa hubadhe namoota maqaa haadha jira gamaayis gamanaayis dha'anii tokkoffaa haadha qabaachuu jiraanuu gaafadhaati haadha keessan hin jaallattu jedhaa qofa nuu gaafadhaa jirarra. Jara asicha geessanii kormaan ga'anii iddoo uqqatetti waa nyaachisanii haasaa gabbisan kanaaf isin haadhan qabdanuu haadha keessaniif kabajan qabdanuu jedhaa naa gaafadha. Akka badii tokkiin bakka dogoggooraatti fudhachuudhaaf immoo inni kun ani waa tokko miidhaaf miti kanan akkasii kottaas keessaa ba'aa jedhaa jira. Wanta ittiin dhattee waa wal mazante qabdi. Inni jalqabaa Sharafuddin isaaf quxisuudha. Mubaarakii fi waamee Sharafuddin akka deemu akka kana miti qottuusin sirreessaa jechuu qaba ture. Maaster immoo yeroo namni dhufee jalqaba haadha Mubaarak mana isaatti jalqabu qaxxata haadha obboleessa koo itti na jalaan bu'aa anaaf inni waan taane waan barbaade jechuu qaba ture. Alfaa obboleessa koo kabajamaa namni maqaa haadha isaa miti maqaa mu'ee namni tuqe hin jiru okee hin jiru. Tole egaa akka inni itti maqaan mana kee ta'amee maqaa haadha isaa akka tuqame waan ta'e jennaan yookaan immoo nama maqaa haadha isaa tuqee akkasitti Master Boy kanaan dura nama haadha koo arrabsu wal galchitee jedhe malee aan hubadde inni akka hubatee ibsaa jira qoy Master Naasirree isaa. An akka hubadhan ibsaara. Isa kana akkas taana nama haadha isaatiif yookaan nama obboleessa keetiif walitti bu'iinsa waa'ee haadhaatiin wal qabate qabu gubbaan isaa keetiin tokko waan ta'ennaan ofirraa dhaabuu yookaan immoo arrabara dhaabsuun dirqama kee ture. Innis immoo gizee namni dhufee akkana 50 fudhatee 10,000 fudhatee akka nama akkaawuntii ofirratti galche jedhamu inni kun waan sirraa'uu danda'u. Nuyyuu durgitee jalqabnu akkas goona ture amma eega waa hunda isaayyuu hubanne akkanatti goona jedhanii riiskii obboleessa fudhatanii waa sirreessuu hin danda'ama ture. Amma garuu isin lamaan gidduudhaafu an akka inni kaan akka qotisuutti obboleessa koo ofiinaa godhe lafta raamadaana daangaa yoo darbe dhiifama yoo jedhe dhiifama walii gochuun kun waadan wayii bal'isa waan ta'e jennaan beekumsas dabalaa deema waan ta'e innaan utuu tarkaanfiisa kana fudhatamee gabaabsame kan jedhuun yaada qabaan dhiifama silaa walaan hin qalamu jarana. Silaa jibichi wayyaa cibsamu hin jedhamu kiisii wayii hin jiru waan ta'ennaan dhiifama walii gootanii ofii abbaan an balleesseera jettanii wal saamaa akka yaada kiyyaatti
Awfiinaa godhiidhaaf ol saamaati aticha gabaabsaa nama isin gidduu bu'e immoo waan kana bal'isuu fi yakki kun akka bal'atu Ramadaana kanaan adeemu immoo karaa itti cufaa yaada jedhuun qabaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Galatoomi. Maastarii waa gaafachuu barbaada. Maastar maakinaa baduu dhabibi. Na gaafadhu. Namni maqaa haadha mubee dhahee gastii keetti irratti inni akkas jee inni ni manne beek si wajjisaan jira. Garuu namni si biratti maqaa haadha isaa dhahee yookaan maqaa isaa dhahee isa rabsi gastii keetti irratti ni jira Ramadaana waan ta'eef. Namichi hin jiraatus malee ani akkamitti nama isa haadha isaa bukkee kootti dha'u utuma namni tokko jechuu harkaa bu'ee mubeetu akka seetu manni jedhee maaliin jedha dhaabiin jedha tokko lammaffaa immoo isin lola dhaabuu dhuftanii moo anaaf mubeedha waa'ee anaaf mubee yoo ta'e mubeenii hom jedhee dhuma dhufee keessa bu'e malee waan kana umee wajjin ani hin tuqnesi waa tokko siin jenne hamaa wayii yaanne kifoo wayii yaanne jecha tokko illee ittiin dubbanne rabbitu na arga kanarraa an fixadheeraan qulqullaa'eera kan biraa immoo wanni deemaa jiru inni dhufamee namni garee uummate immoo isa nama dubbadhe isa waa'ee kanarraa dubbattanii fixuu qabdu hin beekamu wayii isa ajandaa kana waan ta'eef. Obsi maastar kiyyeeshi mubee nurraa cufaa warri koomentiidha nurraa cufaa rabbii jaalladha. Mana kan keetitti namni maastariin haa ta'uu haadha maastariis haa ta'uu dhufee gastii keetti irratti arrabsi jira. Lakki haadha arrabsine hamataniin. Meeshi. Dhaabsiftee taate yeroo sun. Dhaabaa waa'ee haadha kootiin dubbataa jiraa jedheeraani. Maaliif hin jeebee taa'u bee fakkeenyaaf haati ta'e isin lachuutu haadha haati gartee yeroo isa gartee ammoo inni illee gartee akka isa biratti illee haadhateen tuqiin onoo himee jira namni nuti illee dhagaa jirra ati dhagaa jirtaa dhagaadha. Inni bira ammoo isa biratti illee maqaa akkasii dhahanii isaan isa namni ijoolleen sin arrabsin godhee jira. Ati ammoo sirra xiqqaadha waan san dhaabsisuu sirra jira ture gaamuu beekii hoggaa namni isaa. Dhiifama naa godhaati akka ooraal haadha koo arrabsaa ture ijoollee keenya dhiisaati ijoollee keenya jimmaa dhiisaati ijoolleen Oromoo guutuutu beeka haadha koo kan ji'a meeqa lafaa ka'ee arrabsaa ture dhufee koomentii irratti na arrabsee haadha koo arrabsee waa meeqa jennaan biloog godhe ofirraa annama na arrabse haatan ofirraa biloog gochuu eegalee waa biraa dhiisee jechuudha. Bilookii keessaa dabaaftu malee haadha kee akkana godhadhee guyyaatti kan na arrabsaa oolu quba qaba innis quba qaba jechuun hin danda'amu maaliif nama danuutu beekamu caa'uun akka haadha koo arrabsaa ture. Garuu akka maastar waa'ee garee isin iddoo qabatee maastar Sharafuddin akka waa'ee kan keetirratti mari'achuu ifa kan taane ammaan tana adda baafattee mire. Lakkibboo maal kottaa guruppii keessatti mari'annaa jedhee fuudhee deemee deeqaan geenye gadi deebi'anii haadha koo arrabsuu jammaran isinii jira ustaas. Sambar walumaan dhagaa turre. Mubee waa tokkotu jira mubee koo jechuun walii qulqullaa'uma deemuu bareeduudha akka mubeen shakkii isaa likkiidha yaada mubeen an sirreessaa bu'aa wayii dhaga'een kee ammaani maaliin dhaga'e beektu ijoollee wayitu amma abdii yeroo galanii dubbatanu akkamitti waa haadha isaa tuxxaniittuun jedhee hin nageenye iyyuan haadha isaa tuxxanii turtan hin jedhe amma abdii yeroo ba'uudhaa jedhu jennaan maal jedhanii tokko jarri ijoollee mana isaa keessa ta'anii ana akkuma manni jedhe naa mataa jiran waa'ee koorraa dubbataa jiran nama fakkeenyaaf jaraka siifaan obboleessa jijjiru bakka ijoolleen tokko jijjiru waan kana yeroo jedhu dubbatan mana isaa ta'anii ijoolleen maal jedhanii tokkoffaa viidiyoo kan kuufaa baneenni isa inni ijoolleen irraa dubbatanu warri kun immoo argine isatu kan nutti yaaseedha kana jennee arrabsine malee inni keessaan qabu jedhanii illee abdiitti dubbataa turan ammasii galee aannu waan sana wannan beekuu siin jiru itti siin dubbanne ammasii amanuu dhiisuun inni rakkoo hin qabu asirratti an akka kan kootti waan kanarraallee kana godhaa jedhee silaafis immoo naqa abdii arrabsaan jiru malee mucaan manni jedhe immoo miidiyaa irra deemaara jedhe dhugaadha indoomna galateeffadhu ofitti qabee nama arrabsu ofitti qabameeyyii nama dhaabbadhiisin bareedu jedhama malee tokkichaan ituun akka kan kee yookiin bollokee jechuudha guyyaa keessa deebisaa oola jechuudha garuu maaliif namni miira keessa galee ittuu nama arrabsa an garuu akka nama tokkotti poozitiivii yaadetan mana mucaa kanaa gala jechuudha yeroo inni haadha kee arrabsa an garuu baalagee miti baanaatu miti arrafamuu haadha namaan jaalladhu haa ta'u malee akka kallattiin ati ittiin hubattee fi yaadde garaagara akkasitti doonii waa buusaa itti fufaa. Wallahi
isin lachuu biraa hammeenya waliin qabdanii dhugaa dubbachuudhaa fi mubees bakkeen isa dhukkubsaa jiru. Ustaaz wallahi ila ustaaz ifama naa godhaas jechuudha akkuma nama isinitti mi'aasichi. Tokko dogongorri jira dhaqee wal mazanuutti jira lafa. Inni kuni kottaan baana hajaru dhaqee waa ifatanii galgalaa isa dubbatu kottaa al tokko baanee mari'annee dhufnaani isa kanatti miira wayii uumeera natti mari'atamaa jiraadha. Inni kun immoo isa arrabsu isa namni isa maqaasaa waan adda addaatiin qeeqa kaasu dhaggeeffateera callisaa waan obboleessa kootiin dha'inaan jenne kun gama lamaanii dogongora jaallatanus jibbanus jechuudha. Akkas ilaala. Wanti jiru sanii Mubaarak tu hangafaa fi Masariif. Hangafa abbaa keenya wajjin ni naasamu Lisa ni naasamu. Eeshi tole. Mubee. Sagalee si bira jira alfa al tokko qabadhu. Yaa ustaz. Haga imanii rabbitti hafanii garuu obboleessa keetii qaaxeetii inshaallah innillee yaada inni jiru hubatee jirta. Ammoo maastar akka gartee obboleessaa guddatti gaafa gartee namni garee san keessaas jaamu gizee gartee waa'ee haadhaatis dubbatamu haati isaa haadha xiyyaa dhaabbadhaa jiru dhabuun isaa dogongora. Atilleen ammoo ijoolleen gaafa isa bira dhuftis achi seentee isa hamattu sunilleen dogongora. Maastar dhageessaa maastar. Jedhina haati sana biratti na raffamne jedhee siinti maan jira ragaan isin jiru sun hin jedhina yoo mubeetti muraanuma fudhata mubeen yoo anatti murtan natti muraanan fudhadha haati sana biratti Master akkasii miti master Akkasii jiru. master adda jedhamaan jiru garuu waan tokko jira lamma ani immoo ndoom isaanirraa waan addaan dubbadha dhagaa tokkoffaa isin lamaanii qoy maaliif achumaan teekestii barreessitanii mube maaltu adeemaara maalan sitti balleesseetti maaf hin gaafanne ati immoo Abaasu bilbilasa sagalee isaa abaasu barreesseeraa fi maal jedhee wanti deemaa jiru Alfa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dubbattiin waan ija qabdu miti erga galgalaatis mana Mubaarakis tureera mana Mastaris tureera Mastariin waan hin jedhan qabaa Mubaarakiin waan hin jedhan qabaa amma immoo asitti walitti nu qabame iyyuu maashaallah inni yeroo sana barbaadaa ture yaada ammas laateedhaattu kanaadha. Tokkoffaadha Mubaarakiin dubbiin itti fakkaachuu illee danda'a. Maaliif viidiyoon jechi Mastar jedhaa turee fi gaafa achuma ammoo gabbahamee arrabni jammaramu isa miira haadhaati. Miira haadhaa eenyuun of qabuu hin danda'u. Sababa kanaaf miira keessa galee waan kana isatu natti erge jechuu danda'a. Miqnaatuun silas mana isaa turanii waliinis mari'achuu deemanii achi deebi'anii immoo haadhaa arrabsaara waan ta'eef. Kanaaf aaruu danda'a. Mastar Mubaarak hangafa keenya yoommoo Mastar waan kana godhu ta'e silaalaa mana Mubaarakitti gaafa galu wanni jedhe yaa Mubaarak wanni kun irra guddaa amma bara Mubaarakiinis Mastariinis badii hin qaban kan badii qabu warroota gama Mastar fakkaatanii nama arrabsaaranuu fi mana Mubaarak keessa taa'anii Mastariin hamataaranudha. Badii tokko hin qabanu jedhe lammaanuu. Gaafa Mubaarakiin dubbisuanii waa lama taasaamaa jendaan. Gama Mastar gaafa dhufu waan biraa taasaamaa. Jala lamaan biraa yoo dubbii dhabeetaniin kun dubbii miti. Mastar. Obboleessa koo taa'irri dhiifama naa godhe malee jiraatu badii qaba. Lamman jiraatu. Akkamitti beektaa ati al tokko yeroo fooloo godhe namni si faana jiru jechuudha. Namni si faana deemu baay'een isaa sin dhagaa siinan hoogganamaa murteessee si faana deema. Al tokko ibidda qabsiisuu dandeessa dhaamsuus hin dandeessa. Nuti amma akka badiittan jara lamanitti hoomtan fe'u isin lamaan of hooggantanii adeemuu qofa laalnaa isin nama isin jala jiru miliyoona tokko ol baadhattanii isintu hoogganaa jira. Nama kanaani akkanatti naasaamu haasaan jettanii yoo timtanii namni sila jaallatee fooloo si godhe sin didu. Isa si durummoo habiibi eega akkas ta'e ani gaa adeemsi koos jireenyi koos kana miti anaafati walirraa eekkannira jechuun hin danda'amu. Eegalee jeruma tuballeessaa dha. Waan gammaa asitti kun alfa sila haasumni kunoo maal jetti naana jedhu Mubaarakiif Mastaris waan kana namni asirratti dhufee Mubaarakiin mana alfaatarraa Mastaritti arrabsu kuni nama Mubaarakiis waa gochuu hin dandeenye alfaadhaayis waa gochuu hin dandeenyedha. Jennetii wanna irraa turre jechuudha. Amma Saalama hiituu dubbiin jirtu bar.
Isaan lameen akka dhiifamaadhaan agabaabbatu. Olluwaa jecha nu rafna dhiifamaadhuma. Awufii gari lamaan awufii waliif godhanu. Waan tokko Xaayiroonii fi Alfaan abuun wanti isin hubachuu qabdanu waan kana mubeen aarii dubbate ta'uu danda'a dubbatu rakkoon qabu mubee miti abbaan argeeyyuu jechuudha namni hedduun jechuun jira miti waan information hin qabne ragaan qaba jedhee waa'ee waan ammaa kanaan wal qabatee waa'ee masjidaa kanaan wal qabatee jechuudha. I don't know yeroo sana miira keessa galee haa dubbatu ragaa akka qabu dubbataa ture waan maallaqa sanaa illee wal qabatee eeyyeen ragaan ni qabu sanallee inni yaada geessisu anis immoo achirratti yaadatti kenninnaanii yoo badiin na bira jaata. Waa'ee masjidaa dhufee dubbatee barsan dhiisaa boosan. Namni dhufee dhimma masjidaatiif si gaafatu yoo jiraatu ta'e siifsiin wal gaafattanii deebii walii deebisuudha. Uummanni immoo sida jarri maaster akkas godhe jedhanii wajjiniin ta'anii nama kuma tokko irratti nama mataa turan. Waa'een uummatichaa dhumna kuma maaster kan nuti dubbachuu Abibi kuma kudhana guutuu namni kuma tokko dhiise isin lama waliin nagaanuu ta'ati akka ajandaan miilli isaatti citu beekamaadha waan ta'eef. Birraaf naadira rabbiin zoomaarra. Isin lama waliin nagaanuu ta'a maaliif jennaani Abibi taa'ame waan kan gaasaamaa yoo hin jiraanne rafaa jirta jechuudha hojiin hin jiru hojii hojjetaa hin jirtu jechuudha. Maaster wallahi san jalaa fi dhiisu. Isin awufiin nu godhaa malee. Gargaarsa namni dhimma dhuunfaas jara keenya soomana faanii qabna dadhabnee quraana garaan arrafna. Maaster nan dhageessaa? Maaster hangafa keeti mubaarakii afoonaa lillahi jeeni atillee mubee afoonaa lillahi jeeni. Kanatti muufate isaa awwaanan hin beekne natti muufate anammas itti muufanne maaliif afudullah amma gabaabsaa ga maaster bannaan waa itti muufachuu miti Abibi obboleessa koo obboleessi waan barbaadde godhiina jedhii miti jedhiin qabu yoo jedhiin qabu la mubee na dhagaa jirta keessaan si bilbilii sin gaafadhaatiin na dhagaa jirta yoon ijoolleen na bira dhufuun isaanii tariif muufachiisu yookiin immoo wal qabatee dhaqanii wajjiniin mari'annee kaane ajandaa marii suni kan biraa inni jarri immoo gabbaanii dubbatanii waan ilaalanii deemaa jiran ola akkas dubbatan malee yookiin erga moo'ii qabaatanii miti jarri sin beeku yookiin hin dubbatu. Kanaaf ani ittiin qabu qulqulluudha ankara kootiin afuutu billaa. Ulfaatu mataa dhiiraa. Kanuma barbaanne nutis. Mubee. Yaa silaafis konne hangafa. Akkas. Hangafa keenya galatoomii leenca koo. Mubee seegaara. Mubee seegaa jira amma haasawaa gabaabsinu irraa. Baay'ee bareeda ustaas. Baratteemi? Bareedaa miti mubee akkasii miti. Akkasii miti gaa mubee. Akka mi'a wayinuu godhe. Jechuun wanni na dhibaa jiru Akka mi'a wayinuu godhe akkuma namni tole deema. Mucaan amma haadha koo arrabsaa jiru kuni ajjala jiraachuu. Isa kana finne itti deebina mubee. Isa kana finna kana fitiitii sana. Keessa lamman fitnee kaanatti deema. Mubee sanii miti. Tokkoffaa mubeen kan ilaaluu qabu ustaaz Abu Samraddiin ilaaluu qaba Alfaa ilaaluu qaba Taayii ilaaluu qaba. Lammaffaa irratti immoo maanaa dubbichaa hiikee ifa godheera mastar. Sadaffaa irratti immoo nutu dhiifama bakka dubbichaa nutis arginee jirra. Atis immoo hin argita jennee waa yaannuuf dhiifamaan nuuf ta'a jedhaarra malee dubbiisa as jala jiru. Isaati jettu agarree jira mubee inni sun dhimma addaati. Bareeda.